Naapachete hanggammaa isatti kattee horraafattee dhufta. Hai barsiisa wayin horraafadhe eegumaan bara mana barumsaa kana dhufeen waa manatti raanfadhee mana gaddeebi'ee dhufe. Mucaa horraate har'aas sababan dhabdu isaati. Lakkii barsiisa har'aan tana waan duraanitti miti waan biraatiin raanfadhee dhufe. Waggu takka qalamaa dhiiftee waggu takka yuunifoormii dhiiftee waggu takka illee ati mee sababan dhabdu har'a hoo maal dhiiftee tikka turteme. Lakkii barsiisa atumaan kallee gizaa baayoloojii nu barsiiftu shanyiin miyoo dhiiraati liliyeena meeqan jenne. Sana naa miti hajee kitaaba saniif horraafachuu kee maaltu waliif fide. Yaa barsiisa warra kitaaba saniin kijibsiisa jeetiin edaa anaa fi michoon ollaa keenyaa sun miyoo xiyyatana bari zaabaa bulle. Ajaa'iba duba tiriliyeena meeqa ta'uu sii gartan. Yaa barsiisa hanga isin taate maali garra idaa halkan guutuu lakkaa bullee qaxiraatti bulleetiin sababa saniin kun paantiin edda baafadhe irraanfadhee ganama kana eegumaan mana barumsaa jala dhufe yaadadhee gaddeebi'ee achiin paantii xiyyeeffachuudhaaf bar sababa saniif hin horraafadhe.